Ashamaa harka fuunee daawwattoota hordoftoota keenya akkam bultan nagaa keessanii nageenyi koo kan jaalalaaf kabajaa bakka jirtanitti sinaadha qabu. Egaan daawwattoota hordoftoota keenya odeessaalee Itoophiyaan akkam bulte Oromiyaan akkam bulte jedhu qabannee isinii dhiyaanneera. Oduun jajjabaadha kanarraa kuni hamma dhuma xumura qophii keenyatti nu waliin turaan affeerraa keenya. Egaan daawwattoota keenya namoonni chaanaala keenyaaf haaraa taatanii dhuftan yoo jiraattan subscribe godhaa maatii keenya ta'a. Odeeffannoon jajjabaan har'a nuti isiniif qabaanne biyyattiin haala akkamii keessa burte waraansi galgala taasifame kan akkamii ture injifannoon kan eenyuti kan jedhu akkasumas immoo Oromiyaa keessatti wanti adeemamaa jiru haala baay'ee hamaa fi sodaachisaa ta'udha. Bal'inaalee oduu kana kan isin waliin ture isin dhageessisu ta'a na hordofaa isiniin jedha. Egaan daawwattoota keenya akkuma beekamutti lolli TPLF fi mootummaa yookaan raayyaa ittisa biyyaa akkuma itti fufettaa jiraatu malee guyyaa kaleessaa akkasiniif ibsaa turetti ibsa mootummaan sa'aatii 72 keessatti akka harka kennatan labsee fi san qofa osoo hin taane namoota 37 irratti himannaa hidhaa galchee ture. Haa ta'uti sa'aatiin 72 isaa sun dhumatee jira. Inni akka jedhetti sa'a 72 kana erga fixanii booda guutuun guututti Maqalee to'adha jedhee ture. Isa qofaa miti. Akkuma beekamutti halkan hundaa namuyyuu taa'etiniin har'a rokkeettiin eessatti darbatamte jedheetiniin sirriitti eegaa rokkeettiin akka tasaa ta'e guyyaa edaa boqonnaa fudhattee jirti. Rokkeettiin darbatamte hin jirtu garuu Maqalee irratti daangaa Maqaleet irratti waraansi hamaan halkan edaa taasifamaa buleen raayyaan ittisa biyyaa sa'aatii 72 isaa erga guuttate osoo hin seeniin osoo hin milkaa'in cabee hafee achi keessatti jechuudha. Duuba deebi'ee isiniin hin jedhu cabee hafee jira. TPLF irra oolte jechuudha. Sa'aatii isaa kan qabattisaa wanni beekamu qabu tokko maal inni beeytanii kun lola feesbuukaa miti yookaan immoo lola akkanumatti callisee labsamuu miti. Mootummaan amma callisee akkuma feesbuuk irra balleessan lola kanaaf sa'a 72 kennee maal jedha. Lola irratti injifatu jira injifatamutu jira. Inni garuu akka waan abdiitti qabu wayii jala sararee sa'a 72 booda uummanni nagaallee akka bootaa gadhiistan jedhee labse. Garuu cabsuu hin dandeenye. Waan isin ajaa'ibu keessaa mootu addunyaan lola Itoophiyaaf TPLF kana akka itti fufu dubbatte. Aljaziiraa irratti yookaan TV addunyaa beekamaa Aljaziiraa jedhamu irratti akka jedhametti ibsa Amnesty Internationaliin baasetti jechuudha. Amnesty Internationaliin ibsa akkamii baase? Lammiileen Itoophiyaa yookaan waraanni raayyaa ittisa biyyaa fi loltoonni TPLFs humnoota yookaan uummata nagayaa osoo hin tuqin lolli akka itti fufu labsan. Garuu mootu of eeggannoon isaan itti kennan uummanni nagayaa tokko yoo miidhame itti gaafatamaan waraana achi keessa ture sani jedhame. Waraana raayyaa ittisa biyyaas ta'e waraana TPLF uummanni nagaa akka hin tuqamne lolli mootu daangaa isa eeggate seera lolaa eeggate itti fufuu qaba jedhan. Ajaa'iba bar addunyaan lola kana labsitee jirti jechuun akka wal waraanan eeyyama gootee jirti. Garuu uummata nagaatiif qofa of eeggannoo gootee jirti. Uummanni nagaa tokkochi lubbuusaa yoo dhabe itti gaafatamaan TPLF fi itti gaafatamaan raayyaa ittisa biyyaa ta'u jala muree Amnesty Internationaliin gabaasa yookaan ibsa ejjennoo baasee jira jechuudha. Isuma kana irratti Aljaziiraanis babal'inaan dubbataa ture jechuudha. Lolichi of duraaf baay'ee sodaachisaa akka ta'e lammiileen Tigraay keessaa lola kana baqachuudhaaf hanga ammaa gama Suudaan seenan baay'inaan 40,000 darbee jira jechuudha. Kana jechuun guyyoota muraasa fi sanaa olitti lammiileen meeqa baqachuu akka danda'an tilmaamuun nama dhibu isa. Lolichis erga harka addunyaa ga'ee addunyaan araara gochuus ka silaa qabdu seerota lolaa labsiteef seera kana eeggadhaatanii waraana keessan itti fufaa jetteen seera baastee fiyyumaa nuti maaleeyne biyya sana nagaa godhanii tasgabbii godhan jennee garuu addunyaan akkasiin goone lola seeraa eeggadhaatiniin wal waraana qofaan itti fufaa jedhee uummata nagayaa qofaa kana jeefne jedhee warniingii yookaan of eeggannoo itti kenne bara ajaa'ibaa keessa jirra. So haala akkanaa kanaan mootummallee waan jedhe hanqate akkasumas immoo TPLF illee mootummaan waan isin ajaa'ibu keessaa waan tokko bichaa godhee jira. Guyyaa kaleessa rokkeettii jarri bakka itti kuustee darbataa turte garuu an bakka tokko qofa arge akka faanaan broadcasting dubbatetti guutuun guututti harkaa barbadeessan jechuudha. Rokkeettii fixatan akka mootummaan jedhutti garuu jarri mungkin kaaznaa biraa keessaa yookaan boolla biraa keessaa qabaachuun oolanii boolla tokko kan jarri itti awwaaltee Bahardaarii fi wannoodhaan dhahaa turte barbadaa harkaa goote xiyyaaran jechuudha. Waan nama ajaa'ibu odeeffannoo akkanaa kana keessa jirra. Baay'izawee namoonni afaan Amaariffaa dubbisuu dandeessa yoo jiraatte DOTV jalaa argattu
kan mootummaa Faanaa Broadcasting jala, BBC afaan Oromoo jala, BBC afaan Tigriinyaa jala, BBC afaan Amaariffaa jala, akkasumas Aljaziiraa kanneen kana jala odeeffannoo qabatamaa ta'e argachuu dandeessan jechuudha. TV'n Tigraay illee jira. So haala hamaa kanaa keessa jirti. Gama Oromiyaatti yoo deebine Oromiyaan samoona lola TPLF fi wayyaanee fi mootummaa jidduutti ta'amaa jiru kana miidhaan gurguddaan yookaan haalli hammeenyi ciccimaan deemamaa jira. Yaa jara kenna madaan gootota kenna meeqaa osoo hin qoorin ilmaan Oromoo du'aa jiran. Waan isin dhibu keessaa Ambootti ilma Oromoo osoo madaan Haacaaluu hin qoorin, osoo ilmaan Oromoo Amboo imimmaan ofii hin qoorfatin, ilma Oromoo Amboo mana hidhaa keessaa baasanii akkuma Geetaachoo Koosh godhan sanitti mana hidhaatii baasanii ajjeesuu qofaa miti awwaalanii erga maatiin isaa barbaacha cimaa godheen booda kan awwaalame san awwaaluu mootummaa yookaan seerri amanee jechuudha. Bara akkanaa keessa jirra. Barri faashina dhufe Oromiyaa keessatti manuma hidhaa keessaa si baasanii si ajjeesanii si awwaalutu dhufe. Isa qofaa miti iddoo hedduu jira. Haala baay'ee nama gaddisiisu keessa akka tasaa ta'e mucaan sun sabboona Oromoo ture jedhanii barataa yuunivarsiitii eebbifameetiin hin baheedha. Rabbi biyyoo sattaa salphisu haala hama Oromiyaa keessa jira jechuudha. Kan ambaa qofa osoo hin taane mootummaan diktaatarri kun TPLF osoo hin taane nuhuyyuu TPLF fincaalaa lafarraa nu duguugaa jira jechuudha. Kan TPLF dantaa isiiti jarri walaa fixxus walaa duguuydus kun dhimma Oromoo ilaallatu miti. Oromoo ilaallataa jiru garuu mana hidhaatii guuranii maatii qabsaa'otaa fixaa jiraachuun itti fufee jira. Inni biraa inni amma qeerroon baase tokko baay'ee natti tole immoo baay'izawee qeerroon tarkaanfii qabeenya dhuunfaa irra fudhataa ture dhiisee jira, dhaabee jira. Maal eegalee waajjiroota mootummaa kaabinee wantoota adda addaa warra mootummaa miidhuu danda'an daaraa godhaa jiran. Amma gara Arsii lixaa kanatti halkan edaa waajjirri tokkochi lafatti nafne daaraa godhaniitiin ibiddaan shidaa turanii. So wanti tarkaanfii mootummaa irratti bareedaadha. Garuu qabeenya dhuunfaa irratti hin fudhatin akka jennee gorsaa turre hojiirra oolaa jira. Qabeenyi nama dhuunfaa Oromoodha waan ta'eef kisaaradha. Waajjiroota mootummaa homaayyuu miti. Maaliif achi keessatti faayilli ilmaan Oromoo kissiin adda addaa waan jiruuf ilmaan Oromoo sun akka faayilli isaanii badu gochuun gaariidha. Maaliif ijoollee Oromooti irratti maqaa isaanii sajjalanii gizee mara tarkaanfii adda addaa irratti fudhatuuf kaa'atan. So mootummaan gizee kana hin caba haala kanaan. Haala amma qabeenya balleessusan hin garuu mootummaan hin cabu. Kun tarkaanfii itti fufuu qabuudha. Guutuu Oromiyaatitti mootummaa abbaa irree kana jabaannee ofirraa buqqisuudhaaf karaa nagayaatiin qabsoo adeemsisuun gaariidha. Odeeffannooleen jajjabaan har'a qabannee isiniif dhiyaanne ammaaf kana fakkaata. Odeeffannoo biraatiin hamma walitti deebinutti turtii gaarii isiniin jedha. Hanqan isin waliin ture Reedii Adamtiyu. Namoonni chaanaalii keenya faarii taatan subscribe gochuun maatii keenya ta'an affeerraa keenya guyyaa gaarii.